akkam jirtu hordoftoonni caaliituu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Warri mana kofaaraa taatan subscribe gochuu maatii ta'a. Maatiin koo immoo laayikii hin dagatinaan isiniin jedha. Tole har'a viidiyoo gabaabduudha. Viidiyoo gabaabduu kana keessatti of eeggannoo guddaa isinii qabadhee dhufe. Eenyuuf kan jedhuuf ijoollee mana arabaa keessaa akka koo hojjettan jechuudha. Tole har'a kanan isinii qabee dhufe akkuma beekamu samoona kana yookiin torbee lama asitti sooshaal miidiyaan kun akkuma jirutti araboonni fi hojjettoonni walitti ka'anii walirratti duulanii wal arrabsaa wal qeeqaa wantoonni akkasii mul'ataa jira jechuudha. Mallattoo jibbaa ibsaa jiru jechuudha. Kanumarraa kan ka'e mana keenya kana keessatti jarri koo hedduu nama gaariidha. Isaan bira waggaa tokkoof ji'a 4 xumureera kana. Garuu guyyaa gaafa tokko walitti dubbannee deebii walitti deebisnee wal mufachiisnee hin beeknu ture, galata waaqayyoo jechuudha. Samoona kana garuu hojjechiistuun kiyya hedduu jechuudha. Hedduu amalli ishee jijjiiramee jira. Hedduu jijjiiramte. Haga hojii deemtee galtu fuulli ishiin jijjiiramaa. Haalli dubbii isheetiin jijjiiramaa, haalli isheen itti na waamtu addaa. Anis maal inni jedhee waan keessi koo baay'ee shakkiin na guutameera. Maaliifin kana dura wanta akkasii hin jiru fuula isheerra. Nan ergitullee jechuudha. Nan ergitu duratti. Wanti tokko bukkee isheetii yoo bu'ellee nan ergattu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa ofuma isheetii raawwatti turte. Amma garuu samoona kana adda. Haalli isheen ittiin na waamtullee adda ta'ee jira jechuudha. Maaliif akkas taate abbaa manaa ishee faana yeroo tokko yoo wal loltu amala fuula jijjiirrachuun fiddi. Garuu ana faana akkuma durii nageenyumaan jiraanna ture. Amma garuu akkasii miti jechuudha. Akkas taatiidha jedhee xiyyeeffannoo irratti godhe yoo ilaalullee isaafii miti jechuudha. Isheen maaliif akkas taatee jirti? Samoona kana viidiyoo garaagaraan ilaaltee jechuudha. Waan hojjechuunis dubbatan, waan hojjettoonni immoo yeroo hundumaa gadi ba'anii arrabsoodhaan hojjechiisota isaanii irratti viidiyoo waraabaa jiran hunduma isaanii daawwatti. Kaleessa galgala waanuma garaa ishee keessa jiru kana baastee natti himte jechuudha. Tole kaadhiifama viidiyoon koo addaan citee haala waraabbisaatti xiqqoo rakkisaadha jechuudha. Waan jiru waan ishee aarsaa jiru akkamitti namni akkan godha, akkamitti namni gadi ba'ee akkasitti dubbata, wantoota garaagaraa dubbachaa turte jechuudha. Bargixaan TikTok akkan qabu ni beekti, hordoftoota hedduullee nan qaba ture. Amma dhaabee na jala akka tasaa gubatee jira jechuudha. Ofii kootee achirraa bilisa. Haa ta'uti garuu keessi ishee gonkumayyuu gammachuu hin qabu jechuudha. Maaliifin nuti gaafa baanee isaan arrabsinu, nuti baanee gaafa isaan irratti waa dubbannu too isaan faana jiraannu keessi isaanii gonkuma hin jaalatu jechuudha. Kanaaf hedduu amala ishee jijjiirratteertu. Hojjettoonni baanii akkasirratti nurratti viidiyoo adda addaa hojjetaa jiru, nu arrabsaa jiru, isaanuma hin beekan nu jechaa jiru. Akkasuma waan baay'ee dubbatte jechuudhaan immoo zimmi jedhee dhaggeeffadheetuman. Hojjechiisonnis mee gadi ba'anii wantoota garaagaraa jibba hojjettuudhaaf qaban ibsaa turanii. Kuni garuu namoota lamaan irraayyuu hin eegamu jechaaniin ture jechuudha. Nurraa isin eegamu, isinirraa isin eegamu. Nuti yoo isinoo nuteef gaariif nu taatan, nutis immoo isiniif gaarii ni taana jecha jedhu deebisee fitan daddafee biraa deemee jechuudha. Kanaaf xiqqoo haalli ishee natti jijjiiramteera jechuudha. Dhibbaan dhibbatti inni sun ishee aarsee anatti illee natti jijjiiramuu dandeessan. Ofii kooti waan hin godhe hin qabu, garuu keessi isaanii gammachuu hin qabu yeroo arrabsaman sabni isaanii walumaa galatti jechuudha. Obboloota koo maal isiniin jechuu barbaadeen warreen toora miidiyaa akkamiyyuu fayyadamtanu of eeggannoo taasisaa. Ijoollee isaanii anama fakkeenyaa ijoollee isaanii toora feesbuukii kanarratti suura isaanii nama maxxansanii beeku. Garuu wajjin nan taphadhaa, laayifii nan galu, akkas wajjin seena feesbuukaa qofarratti jechuudha. Garuu amma dhiisuu akkan qabu, of eeggannoo guddaa taasisuu akkan qabu irraa baradheera jechuudha. Kanaaf ijoollee isaanii faana warri TikTok irratti hojjetan yeroo kanatti gonkumayyuu TikTokii hojjechuu dhaaba. Amma tasgabbaa'anutti, amma isaanis hojjettoonnis hojjechiisonnis irraanfatanutti wanta kana of eeggannoo guddaa taasisaa. Gadi baatanii viidiyoo kamiyyuu hojjetina.
yeroo kanatti kaayyoo baane irratti qofa irratti xiyyeeffachuu qabna. Jarittiin kun nutti aarte yoo ta'e miidhaa addaa nurraan geessisuu dandeessi yookaan immoo osoo isin hin beekin osoo isin hin qophaa'in gurra qabdee gara biyyaatti isin darbachuu dandeessi. Wantoota garaagaraatiin akkas nu gooteedhani miidhaa tokko isinirraan ga'uu waan danda'aniif obboleeyyan koo of eeggannoo guddaa taasisaa. Anashiin bayeetti sun kan akkasumatti jijjiiramte warreen duraan amala badaa qaban akkam ta'u laata? Isaan akkam ta'u laata kan jedhu hedduu na yaachisa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa taasisaa. Gadi baatanii viidiyoodhuma argitan waraabdanii toora tiiktookii keessanii irratti hin maxxansinaa. Jaroota hin arrabsinaa. Wantoota isaanii hin fayyadaminaa. Gonkumaa meeshaa isaanii hin fayyadaminaa. Wanti qabdan ijoollee isiniif ga'a. Sa'aatii isaanii keewwatanii, wanta isaanii mataatti hidhatanii, iddoo hin taane manyitaa isaanii dhaabbatanii viidiyoo saaloonii keessatti viidiyoo hin waraabina. Mana mi'aa isaanii keessattis hin waraabina. Keessattuu ijoolleen yuutuubii hojjettan of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eeggannoo iddoo argitanitti viidiyoo waraabina. Jalittiin meeshaa ishee wanti ishee akka mul'atu gonkumayyuu hin barbaaddu jechuudha. Fakkeenya yoo na argitan yeroo hundumaa kanuma argitu viidiyoo koo irratti mana ciisicha kootiti kun. Kanaan ala viidiyoo waraabu eessumattuu jechuudha. Maaliyyuu kutaa kooti kutaa qofa keessatti waraaba jechuudha. Maaliifin fedhii isaaniitiin ala ta'uu danda'a. Deebisee immoo miidhaa tokko narraan ga'uu danda'a. Hedduun keessan immoo wanti isin beekuu qabdanu viidiyoon nuti hojjennu kun isaan bira ni qaqqaba. Maaliifin isaan bilbila keenya seevii godhatanii jiru. Viidiyoo nuti lakkisnu dursee kan qaqqabu namoota bilbila keenya seevii godhatan gubbaa irratti tiiktookis haa ta'u yuutuub irrattis haa ta'u jechuudha. Kanaafuu isaan hin arganii, isaan hin dhaga'anii, isaan hin beekanii jettanii wantoota adda addaa hin raawwatina. Keessattuu ijoollee yuutuubii hojjettan immoo kan inni isin himuu barbaadu ijoolleen haaraa taatan yeroo sabskraayibiin keessan kuma seenu foddaan TV mana irratti yookiin bilbila isaanii irratti ni banama. Itoo isin hin beekin viidiyoo sana poosti gochuu dandeessu. Gara isaanii dhaqu isaan tasa isin argu jechuudha. Na mudannoon kun na mudateera jechuudha. Yeroo wanta akkasii isin mudate immoo hin sobina. Hin sobina. An ofii kooti hin sobne fakkeenyaaf. Isaanillee ifatti beekamuu fi baatullee hin sobne dhugaadhumaan itti hime jechuudha. Kanaafuyyuu waan isin mudate keessatti soban dubbatina. Garuu hundaa'uun immoo wantoota isaanirraa bilisa waan ta'e fayyadamaa. Jarittiin akkuma beekamu waan gaarii nuuf hin yaaddu. Nuti akka waan dabalataa argannu hin barbaaddu. Kanaaf isin of eeggannoo guddaadhaan hojii keessan hojjedhaa. Of eeggannoo guddaadhaan raawwadhaa. Akkasumallee namoota isin bukkee jiranillee baay'ee amanuurraa of qusadhaa. Itti namootatti of hin gadi lakkisina. Maaliifin yeroo tokko namni nuti wajjiniin hojjennu gara Arabootatti numa ta'ee saba keenya ta'ee gara Arabootatti warreen of kennanii jiru. Isin fakkaatanii warreen dabarsanii isin kennanii jiru jechuudha. Obboleeta koo yeroo hundumaa mana Arabaa gaafa hojjettan of eeggannoo guddaadhaan hojjedhaa. Waan hojjettan xiyyeeffannoo irratti godhaa. Akka miidhaa isinirraan qaqqabsiisnetti hojjedhaan isin jedhaa. Galatoomaa isinin jaaladha.